Kabajaa qabu afaan kaamu kabajaatti godhanii jaalala bakka kenninee fi har'a ammoo nurratti fincaananii jechuudha. Harka afaan kenneen dhagaa afaan nu kaa'e. Harka isa nyaachifnee adda deebi'ee nu nyaata. Isa qofaa miti isa duuba hedduu hiriiree jira. Maal godhuu qabna? Arraba muruu qabna. Warra arraba dheeratu kan hin ajjeefnu nu. Si himaan dhagayeeti. Ajjeesuu deemtaan. Fakkeenya isaa goonee addunyaa kanarra lafa isaan kaa'uu beeku. Kaffaaloo biyya fee baqaa yoo biyya Itoophiyaa keessaa ba'e biyya baqaa kan fee sooseen nu jalaa ba'uu hin danda'u. Oromoo bakka hundaa qabna nu. Keeniyaa seeni, Suudanii seeni, Ugaandaa seeni, bakka feetiin seeni. We have. Siima indoo bakka jabduu nu seenee yu gaafa achi seeni. Bakka irra namaa laaftu seenee yu gaafa akkasii. Isin himu maan nu barbaacha gurmaa'ina isin barbaachisa yoo jedhu ta'a isin hin jedhu akkanumaanii miti. Evidensii malee isin hin jechuutti hin jiru. Biyya feete keessa teette bakka feete teessite nama kana laal qolaa itti dhooftee fuutee dhufuu dandeetta. Kanarraa wanni jechuun nu barbaachisu namni Oromoo jala gurmaa'e namni politika siyaasaan gurmaa'e ni harca ni bada namni amantiif laa ilaaha illallah Muhammadan Rasuulallah Muhammad ergamaa Rabbiiti. Rasuula kiyyaaf lubbuu kiyya ni kenna ni jaaladha namni jedhe waan gargara faca'u natti hin fakkaatu. Waan wal gurguratullee natti hin fakkaatu. Ulaagaalee mataa ofii qaba waan ta'eef wanni irra dhiyaanne waardiyyaa diinii tanaati, waardiyyaa ulamoota kanaati, waardiyyaa amantii teennaatiif rasuula kennaati jennee yoo lafa keenya warra waadaa walii galle lugaa kennaa miti gagaafatu bakka kennaa miti bakka jiraattuu miti kasi baafatu murannoo kan keessi ilaala onnee tan teessi ilaala dhaannaa onnee teetii. Sigaleebi kanarratti ilmaama akkasii irratti lafa kaa'a amma waa dubbatanii deemuun faayidaa hin qabu dhugaa isin himuudhaaf. Asofnee biraa kunnee galuun tuni amala kenna amala kana jijjiiruu qabu. As baya as deeba kota maal goon ilaaf ilaameedha. Yoo an dogongore ati sirreessite yoo ati dogongore ati sirreesse si qeeqee akkasumas ammoo waan biraa sirra fiduu hin taane malaaf wal ta'uudhaan wal jala gurmaa'uudhaan dubartii dhiiraan gaafa iyyannoo si bayan baasi mallaqa kana gaafa si mallaqa sanii leeyo si barbaachisu innuun barbaachisu yoo ammoo gurmaa'e humna keetiin kootu dhaqi bayoo si jara duula sanii baatee hirmaattee yeroo ammoo asitti namni bayee waan akkasii ofirraa balaleeffatu waliin dhaabbattee olii hojjette gaafa san dubbiin tanaaf diinii tanaaf quuqama qabdu adda dubbattee mana gallaan sirri miti. Urga gaafa inni hidhamee sanirraa mana kiyya banee guyyaa tokko gidduu walaa guyyaa lamaan bana mana kiyya keessatti. Maaliif bana waan kana? Meeti mootummaan isin jettan majlisni baasee waan kana iyyannoo kana galchi eessarra ga'ee maalirra ga'ee jira? Mee hagaadhaa seerri itti dhiyeessan maali? Seera jalaan dura seeraan bula wanni jedhu seerri gaafa warra kaawwanii hojjetu gaafa kennaa ammoo hin hojjetu. Seerri gaafa nama biraa ari'anii nama biraa qabanii nama islaamaa qabanii hidhani gaafa kiristaanii waan kana hojjete gaafa namni biraa ammoo waan kana hojjete eessa dhaqaa? Seera taanaan seera. Seerri hojjirree ammoo seera abbatu baafate seera abbatu hojjetu. Sargitee Oromoon mammaakaan fixxe kalee jaran saa abbaan gaafa cabse Oromii jaballeessaa jetti dhuga. Ati qaraa saa kan kee amala badee yennaan sifattee yennaan dhooftee akkas gooteen Ormi dhufee yoo jaballeesse maa garaa si nyaata gaafa cabsiteetta dura. Kanaafuu ofii amantii kenna hijaaba kenna dhadhee bakka hin taane taaf goota dhadhee bakka hin taanetti dhaabbattee haasuf dhadhee bakka hin taanetti dubbatte dhadhee bakka hin taane ooltee waa'ee hijaabaatiif waa'ee amantii islaamummaa asitti deebitee haraamaa fi halaala waliin laaquu dhiifnu. Diinii beekii dhabaadhulle islaamummaadha barachuuf yaali karaa mirga keetiin qabadhu deemi. That is the only the way. Yoo kanaafuu walitti akka dhoofne lamaan isaa isin jechuu barbaadeeti dhiifama narra na of kolchaa sindurallee dubaree haasa'e quuqamumaa fi waan garaa keessa na jirutu kana na haasofsiisaa na of kolchaa beekaa dhiifama. Si duuba waan keessaa turre si duuba waa'ee beekaa isaa turre addaa miti mana hedduu keessa seenee yeroo qeeqadillee seenee dubbadheera. Diimaa kiyya gurraacha ta'e nan beeku garuu anis isan beeku beekaa suuraa ijoollee olii gargaaruuf turre argee garuu ammoo sekendiif daqiiqaa isa duuba dhugaa isaatiin na duuba jiraaf irraa deebi'een beeku wallaahi dubbadheera bakka hedduu seenee dubbadheerallee maal baalaansii olii gootan kan jedhu. Haqatu nama dubbachiisaa ulfaadhu. Assalaamu alaikum. Ibsee jira hundi keessan iyyuu isallee fooloo godhaatee waan ammanni haasaa dubbataa jirurratu bakka hundoofna. Hundi keenya iyyuu jechuudha. Innaa liinkii nuuf kaa'aa hundi keenya iyyuu dubbannee liinkii sanaan seennee taanee haraabbannu afaan tokko haasofna hundi keenya iyyuu
gurmaa ni gurmoofnaan jira. Foloo godhaan. السلام عليكم جرا كانوا هون تمر بعد دقيقة لما كوفا يدون ديرادو Okay, waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Haasa'e. هاي ونين جتشو بربادة وني أتي دليدي وان كوبا خي دليدي ستين فكاتين قلبي نمهم دا خي سجرا والله أنا ربي ناركا جمقيان والله ربي أركي مال أركو ناركا جوجا سنة راخاستين فولو جو ليك دستانا غوتو إفجلا باس ربي نافرجا لا سينا نجل غوتو سانيتين إفجلا باس garuu wanni ati dalayde munaafiqa tokko tokko ilaalin munaafiqni gaafa rasuulaatis numa jira farshoos wajjidhu hinaaminaamin faa kajuun arke namaan beeku farshoo miti udaan illee wajjaa dhugani nam tokko amantii teenya achi nuun jiru nuti wanni ati dalayde waan gaafa durii dalagame namni sabboonaa jechuun gaafa duraatis numa jira dargaggoon akka keetii gaafa rasuulaatis sallallahu alaihi wasallam garuu tokko akkanatti maqaa isaallee dha'uun hin barbaadu biyyaas dha'uun barbaadu adabaan amantii ta'e barsiifadhu jedhanii dadhaban araba afaan lachuu dubbataa ingiriisii fi afaan arabaatiin gorsa adabaan amantii ta'e barsiifadhu amantii namaattiin bu'in jedhanii dadhabanii guyyaa aladaa gaggeessanii amma deeme gara jahannam. Wanni nuti barbaannu uummanni kuni duriis akkanuma qabsoo keessattis ijoollee musliimaa gabaabsaa ture fageessaa laala amma masjiida diiguu qabnaa jiran oromiyaa keessa waaqeffataa irraas gurmuu jira ortodoksii irraas pheenxee irraas gurmuu guddaatu jira waan akka laafatti ilaalluu miti. Jaaramne humna takkaan dura dhaabbachuu danda'u qabna. Munaafiqaas jinniis waan isaan jala deemaatis waliin corroqatti neynee nuti nam tokko rasuula keenya achi waa takka hin barbaannu dhabamsiifnee daaraa bubbeen fuutee isaan goonee banna. Biitti sana akka biyyan ta'an fagoottis dhiyoottis allaattii hangam yoo fagaate duuti lafaa harka keenya seenuuf jiraata jabaadhaa itti fufa. Sirrii goote si wajji jirra ati kophaa sitti hin fakkaatin nama useetu irra guddaadha carraa barbaaddachuu jirra jabaadhuu itti fufi. Galatooma assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ayya gadiin bu'aa nama biraatiif carraa kan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan nagaa keessanii? Warahmatullahi wabarakatuh. Jirra alhamdulillah. Bakka jiraatanii alhamdulillah. Yaada hedduullee hin qabu garuu liinkii jettan sana ammarraa nu maxxansitanii nu hundi achirratti hirmaachuu qabna. Garee takka wayis teelegiraamii waasaappii ta'e iimootee garee sanirra nu hundeessitanii namni hundi hanga danda'ameen garee sanirratti akka deeggarsa goonuu isin jechuu barbaada. Amma warri as jala jirtan warri koomentii barreessan gurra keessan keessaa abuurii fudhadhaan dhaggeeffadha isinitti hima. Jecha guddaan qaban jecha xiqqoo qaba. Dhagaa ijoolleen kiristaanas ta'e ijoolleen biraas as jala deemtanii koomentii duudaa akka keessanii dhoqqee akka keessanii jechuudha barreessitanii of eeggannoo godha isinitti himna. Of eeggannoo godha arras ta'e borus ta'e nabii keenya nama tuqee arras ta'e borus ta'e bira jirra. Ammoo beekaa qofaa miti nu hunda onnee teenya nama hundaa keessa jira malee beekaa qofaa miti isinii galee warreen dhoqqee koomentii akka keessanii as jala deemtanii barreessitanii beekaa dhiisaa anuu isiniif gaa inshaallah anuu isiniif gaa. Ilaalaan jiru baraniyyuu. Wanti Qoya anuman beeksaaf laa beekaa ta'u anuman beeksa. biinii kanaaf foloo godha hundi keessaniyyuu. Sanii foloo waliif deebisnee nuti foloo waliif deebisnee nabii keenyaaf yoo fidaan taane eenyu fidaa taana addunyaan irra nu shafaatu. Saniif nama nabii keenya tuqe arras ta'e borus ta'e morma isaa hin murra. Fakkeenya haa fudhatanii kanarraa kaasanii fakkeenya haa fudhatanii nama hunda asirratti jechuudha liinkii maxxansinee nuti harree warri dubbannee namu foloo waliif deebisnee soofillee foloo godheen jira bakka takkatti gurmoonee liinkii nama takka irratti waasaappii ta'e teelegiraamii ta'e imoo takka ta'e garee takka ijaarree achirratti waan jennee osoo jechaan hin taane gochaan itti mul'isisnee uummata dhoqqee kana uummata osoo najisaa jechuudha. Isaan bari waa'ee nabii keenyaa kaasuudhaafi akka najisa sareetti marsaa torba dhiqachuudha qabanii isinii gala. Gurra isaanii keessaa gurii fudhanii aanaa dhaggeeffatanii marsaa torba akka sareetti dhiqachuudha qaban waa'ee nabii keenyaa dubbachuuf sallallahu alaihi wasallam hanga garaan keenya dhukkubu. Dhiqateetu irraan ba'u san akkasii fudhadhu. Dhiqateetu irraan ba'u najisa dhiqameetu irraan ba'u sanii kanneen jechuudha kun warri as jala jirtanii warreen ati beeka deeggartaa maal jettanii gurra keessan adda fudhadhaa dhaggeeffadha. Ani maaliif deeggartaa yoo jettan abbaa kiyyaa saadhatii jetana dhaleeku biloo godheetii fixa takka hin deeggaru arras ta'e borus ta'e karaa nabii kiyyaa sallallahu alaihi wasallam irratti abbaa fedhe hin deeggaru garuu karaa nabii kiyyaa nan deeggara. Isin ammoo uummanni dhoqqee jechuu uummanni dhoqqee irraa tole kaa jechuudha.
namatti amantanii nuti ammoo rabbii keenyatti amannaa ergamaan keenya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akka ta'e ni amannaa gurra keessan keessaa muslimni akka tokko ta'e guurii fudhadhaadha nu dhagaa nuti yoomiyyuu tokkummaa keenya waan nuti tokkummaa keenya qabnuu fi nu jibban nuti garuu tokkummaan keenya gonkumaa hin diigamu arras beekaa wajjin jirra boruus wajji jirra takkaan fi feetan fudhadhaa waan feetan godha beekaa arras boruus iftaanis wajjin jirra amantii keenyas wajji jirra amantii keenya gonkumaaf diinaaf harka takka beekaa gaafii siidhaamuu barbaadu ati ummata Oromoo dhiifama gaafatte jechuun ati ummata Oromoo deemtee dhiifama gaafatte jechuun akka waan nama amantii teenya arrabsisaniif mataa kee gaccabsiteeti jechuudha. Bafisuun hin gaafattu dhiifama isaan gonkuma hin gaafattu bakka ati isaan dhiifama gaafattu ummata dhiqaa miira keetii hin geenye gaddeebitee dhiifama hin gaafattu. Wallaahi wabillaahi ta'ala dhiifamni wayii hin jirtu dhiifamni gonkuma dhiifama hin gaafattu. Alayhi salaatu wassalaam. Nama nabii keenya arrabseef gonkuma dhiifama hin gootu. Kanaafuu dhiifama gaafatuyyuu kana deebi'ee fakkeenyaaf nama amantii keenya xiqqeessu jechuudha. Islaaminaa xiqqeessu jechuudha. Nabii keenya xiqqeessu jechuudha. Wanni akkanaa hin jiru. Dhiifamni wayii nama gaafadhullee hin qabu dhiifama. Dhiifamuma kan eenyuun gaafatanii wayii. Nama dhuunfatti hin balleessine ko ati nama dhuunfatti hin balleessine dhimma karaa sirrii jiru tarkaanfii fudhattee nam takka boodhi. Arradlee waan kiyya yoomillee waan kiyya yuree dhiifamni eenyuun gaafa. Alaabaas namni si caalaa jaalatu hin jiru. Oromummaas namni si caalaa jaalatu hin jiru. Hundinuu kijibtuudha. Dhoqqeen kijibti. Kanneen warreen deemtee koomantii barreessitu warreen ana jala dhuftee koomantii barreessitu ani koomantii keessan karaa dhuunfaa koon isinii deebisa. Kulloo haadha keessanii isin akkanaa dhoqqee kana ijoolleen deemtanii na jalatti waa barreessitani koottaa ammana kiyyaan isiniif deebisa yaada keessan dhuunfaa mataa kiyyaa of bira jira isiniif deebisa liifii asirraa osoo hin ta'in mana kiyyaa isiniif deebisa. Sammuu keessan akka dhaggeeffadha. Koomantii maalii waa hedduu hin dubbataa koomantii. Usanii mataa hin qabani najisa. Nuti bakka akka kopheettuu isaanii ilaalu akka najisattuu isaanii lakkoofne tuffannee dhiisnee jirra. Eega nuti dhiisnee nu dhiisuu hin danda'ani maaliif sammuu akkoo namni sammuu qabu jechuudha. Namni dhoqqeedhi yoo namni tuffate nama dhiisa. Nuti garuu isaan tuffannee jirra. Eega tuffannee nu jalaa hafuu hin danda'an. Wanti hin qaban murannoo hin qaban murannoo akka keenyaa tokkummaa yoo qabaatanii tokkummaa sanii ibsatan tokkummaa sanii hin qaban. Tarkaanfii amma waa'ee liinkii kanaa eedanarraa kaasnee nu hundinuu foloo walii deebisnee foloo isin godha isinillee na deebisa walii deebisnee bakka takkarra gurmoofnee waan kana hojiidhaan akka agarsiisnu ani akka mataa kiyyatti namticha wasaka farshoo afaan farshoo xaasaasanii ummata najisa jechuudha. Ummata diqaalaa babal'isuu malee Oromiyaa keessa diqaalaa babal'isuu malee ko hongee nu balleessuu malee bu'aan isaan nu buusan hin jiru. Takkallee bu'aan isaan nu buusan hin jiru. Alaaballee yoo ta'e kan nu tolche abbaa keenya Marshaat Abdulleeti. Alaabaa kan tolche Muslima. Maalirraa qabdi? Alaabaa keenya jetti. Tunqushaashni alaabarraa isumaan qabdu hin qabdu. Kanaaf diinti isaan galgala hundeessinaa isin jaa. Uummatanii jara harka dhaanu jara rabbi asirreessuun subhanallah wallahi kafaranii jiranii shaadaallee qabatan itti hima wallahi munaafiqa la musliima ta'aa duuba dhaqanii harka dhaanii suuraa beekaas gadi harka namaa beekaan gadi deebu suura gadi deebisanii beekaa gadi deebisne siif hin dhaggeeffadhu. Akka fedhan jiran asuman jira la kabirreen qucaalku wallahi ila natti tolee ndoon gidduu kana faala. Maashaallah dinallee sitti haa tolu dachaa ta'e sitti haa tolu wallahi wabillahi kana caala sitti haa tolu kana caala si haa gammachiisu beeka footoo gad deebisan malee marsaa 99 haa gad deebisanii footoo gad deebisan malee beekaa gad hin deebisne si galaa kana akka ta'e. Nabiyyicha keenyayyuu wala salaam kun arrabsaa jiranii. Roqqeenii ni beeku musliima maal jaanii Muslima kana Oromoo Muslimaa kana nan jibbaa jira. Yoo biyya keenya irraa dhufanii biyya Arabaa kana sarrateenyaa kan dalaganii mana Muslimaa keessa isaaniif hin galu malee Arabni isaan bira dalagan kun Muslima. Dhoqqee isaanii hinnaa yaada dhabuu isaanii ilaa hangasitti yaada. Nuti garuu kanaaf akka hasharatti isaan ilaa hashara shifutti isaan izaamna malee nuti isaan hin izaamnu. Kanaaf an kana isin jaaliinki isaanii yeroo maxxansitanii keessaa wal dubbisnaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا دخي يفتعل لي فما وجه السلام عليكم يعني يرونا مني بيكا وانا كسي اسو هلو عند غمان سغليكي اورota akkana san kana chala sila bayani akka durata ma Marcos dubbatesan
namoota jajjabaa namoota dhimma kanatti dhiyeenya qabaniif amantiidhaaf quuqama Oromootiif qaban amantii kennatu namatu akkana nu godhe namni akkana nu godhe kuni amantiinis haa ta'u waa hundaan nu xiqqeesse ummata keenya tuqe nama kana waliin nyaanna waliin dhunna ummata kana akkana waliin jenna si balaaleffannaa nama jedhee asirratti waa dubbate argitanii si kennaan baatiriin cufu jira ani si dabarsa namoota waan kana jedhe eennee barbaannee faana bu'ee dhabne jechuudha. Sila adda namni sila eeggannu nu hundaane namoota santu tasgabbiidhaan waan akkasii hojjetaa jechuudha. Okay. Ayya dhiifama ayya afaan ayya.